يا زيني يتنبيت ندرس أيوت بايني الله اندبت استيلا درس لوقني عيتك مما يربان ولا بلوت ويني أردفتوتا فوارشو جلتي أرقمتن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وري أمن تابرامو أكبولتن نجينيكيا كبجا في جلالة بكجر تمرتي اسم براحقه جتشا إيينيكا حرا مجيزة ربين جتشودا نما أغرسيسو يوكانيمو هجي ربي الليلة لتاونتكوني maal qabattee dhuftee jechuun keessan oolu eeyyenigaa akkuma beekamu Muhammad awwalin isiniif qabadhee dhufe rahmanni maqaasaa hadhahu jechuudha rabbi rahmata haa godhuuf jechuu hin dagatinaa hundi keessanuyyuu namni hamma ta'e du'aa waliif kadhachuun gaariidha jedhama haa ta'u malee Muhammad awwal seenaa isaa isiniif qabadhee dhufeen jira anillee seenaa isaa hamma ta'e akkan qoradhetti akkan dhaggeettetti dhugaa jirtu fudhadhee dhufetti waa tokko waan ajaa'ibaa waan raajii isin dhageeffachiisuun barbaada jechuudha. Egaa Muhammad egaa waggaa 60 wahitti jechuudha kan inni addunyaarraa boqote kaleessa jechuudha. Rabbiin ija rahmataatiin isaa haa ilaalu mee Muhammad awwal dhalataa eessaati yookaan immoo eessatti guddatee nama akkamii ture waan jedhusi gamanumaanii akka itti aanutti isiniifan dhiyeessa jechuudha. Eeyyeni warri haaraa dhuftanii subscribe godhadhaatii maatii keenya ta'a. Maatii jaalalaa, maatii bashannanaa fi ergaawwan adda addaa ta'a. Subscribe godhadhaa nu hordofaa jenna. Nu horuu anaa dhufuu jenna. Warri ergasii as jala jirtan immoo maatiiwwan kiyya jechuudha. Laayikii nu tuquudhaan nama bira akka nu ga'u nu gargaaraa jechuun barbaada. Eeyyeni egaa Muhammad awwal jechuun egaa inni fuula rabbii jira fuula rabbii deemee jira jechuudha amma addunyaarraa boqotee jira jechuudha. Namni keenya kuni yeroo baay'ee hamma profaayilii namaa hundi wanti hundiyyuu Muhammad awwal kana jira jechuudha. Waa tokko faayidaa hin qabu. Wallaahi faayidaa hin qabu. Waa tokko hojii isaarraa waa tokko inni rabbii wal gahee jira jechuudha. Hamma ta'e du'aa gochuufiidha malee waa tokko profaayilii kaatanii boohuu waa tokko faayidaa illee hin qabu jechuudha. Osoo inni dhukkubsatee osoo inni ergasii dhukkuba kanaa jira gargaaraa osoo jedhamee namni sumuuni tokko gargaartan hin jiru jechuudha. Har'a garuu gaafa inni du'e boohuufiin egaa addunyaa dhumatu kana ta'ee jira yeroo ammaa jechuudha. Namni gaafa du'u gaafa rakkatu osoo hin taane gaafa inni du'u boohama jechuudha. Barammaa akkas ta'e jechuudha. Egaa rabbuumti na jaanu haa baasu waan kana jenna. Amma osoo inni dhaabiitti jiru osoo gargaaraa jedhamee hin gargaartan namni baay'een jechuudha. Hunda osoo hin taane namni baay'ee namni hamma bu'aa jiru kun jechuudha bicuu ani sanan taazaba bar maaliif beetu waan argerraa malee naman taazabuwan maaliif anis rakkataa adda addaa gargaarsiisaan ture warri amma akkana bu'aan kun sumuni tokko illee gargaaran waan ajaa'ibaa wallaahi saddaqatan jechuudha waan ajaa'ibaati argeetan jedhaa jira jechuudha. Egaa hamma ta'e rabbiin jaza egaa galaan kee borii sadaqaadha jedha akka amantaa muslimaatti jechuudha. Galaana maataati jechuudha. Sadaqaan saddaqattu akka nama baankii kaataa jiruuti jechuudha. Akiraatti dhaqxee keessaa fudhatta jechuudha. Waan akkasiitti garuu namni baay'een hiikaa isaan beeku hiikaa sadaqaa kana jechuudha. Akkuma qalbiitti ilaala jechuudha. Nam tokko dheebuu baasuun nam tokko beela baasuun jechuun kuni kaa ajirii guddaadha. Kuni ajirii guddaadha. Gaafa rakkoollee si qaqqaba jedha. Gaafa rakkoollee yaa rabbi yoon siif jecha guyyaa tokko nama beela'aa nyaachisee jiraadha. Yaa rabbi guyyaa tokko yoon siif jecha waan hin qabutti birrii lamattiin qabutti birrii tokko namaa kennee jedha rakkataa tokko obaasee jiraadhe nyaachisee jiraadhe kanaa ta'e jedhee kadhata namni galaa waa baay'ee taati jechuudha. Kanaafuu gaafa inni du'e bu'aama yeroo baay'eedha. Ani hin boonye waa tokkollee suuraa isaallee gadiin argitaniittu miidiyaa koorraa hordoftoonni yoo feesbuukii jiraatan jechuudha. Maaliif keessa kootiin du'aa eegadhaaf hamma hin danda'a jechuudha. Maaliif inni fuula rabbii deemee jira. Rabbi isaa haraamatu inni hojii isaatiin wal gahee jira jechuudha. Har'a bo'uun koo faayidaa hin qabu. Kaleessa gaafa inni harka qalleeyyii ta'ee jiraatu hanga har'aa isa qalleeyyii ta'ee jiraataadha. Nama jiraatu tokkodha inni. Hanga kanaayyuu hin yaadnee fi gaafa inni du'e yaadaa fi amma rabbitu yaadaa fi duniyaattis isa yaadaa fi akiraattis immoo hamma rabbiin wal gaheera. Rabbiin dhuunfatee jira jechuudha. Qooda keenya baannee jirra jechuudha nuti. Itti aansuudhaan awwal Muhammad awwal jechuudha. Duraanii akkuma beekamu sirbaa ture waggaa 10 wayiif Suudii jiraate dursa jechuudha ijoollummaa dargaggummaa isaatiin jechuudha gara Suud Arabiyaa imalee jechuudha
sana booddee erga achi turee dhufee booddee maal qabatee dhufee awwal kun jedha. Awwal kuni nama sirbu ture. Nama sirbu jechuun weellisaa ture jechuudha. Weellisaa jechuun immoo qoraan azaabaati jedha akka amantaa keenyaatti jechuudha. Weellisaa yookaan zafaanyiin jechuudha qoraan azaabaati jechuudha. Akkas jedha wallahi quraanii keenya jechuudha. Weellistoonni kuni musliima ta'anii namni weellisu namni sirba baasu jarri azaaba keessa osoo hin taane jarri qoraan azaabaati jedha quraanii keenya jechuudha. Ani beekeef dubbachuu osoo hin taane waan beekaarraa dhagahuufan isiniif qoodaa jira waan ta'eef jechuudha. Na uffolchaa beektu na jechuus hin dandeessu jaahilaanii. Haa ta'u malee egaa awwal kun egaa qoraan azaabummaa keessaa akkamitti bahuu danda'e waan jedhus immoo asuma irratti isin agarsiisa. Sirba isaallee xiqqoo isin dhaggeeffachiisa jechuudha. Maaliif fakkeenya akka namaa ta'uudhaaf fakkeenya akka fakkeenyaatti akkasiin fudhattanuuf malee an sirba isaa dhaggeeffachuus dhagahus barbaadees miti jechuudha. Wallaahi waan ajaa'ibaati. Waan rabbiin keessaa nama baasu jechuudha. Waan rabbiin keessaa nama baasee waan rabbiin immoo gara karaa isaa nama qabatu jechuudha. Inni gaafa sirreesse sirroofteetti. Inni gaafa isa biraa deebite innis si biraa deebi'a jechuudha. Egaa rabbiin akkanatti nama ofiiti namticha kana wanti inni fudhateef rabbiin ana akka yaadutti rabbiin nama jaallatu fudhataa jedhamu. Dhugaadha garuu nama jaallatu fudhata rabbi. Waaqni nama jaallatu fudhata. Kan inni duu nama jaallatu waan ta'e fudhata. Wallaahi nama gaarii nama namni jaallatu hin du'a umuriin dheeratu. Maaliif rabbiin hin jaallata kanaaf ofitti fudhatu. Maaliif akka inni maasiyaa hin baay'ifanneef jechuudha. Akkas jedhama jechuudha. Namni hiikaa du'aa beeku namni egaa aalimoonni adda addaa warri keessa sirriitti beekanu du'aa kana filatu jechuudha. Addunyaarra jiraachuu baay'een barbaadanu jechuudha. Kanaafuu egaa Muhammad Awwal kanaaf rabbiin fudhate jechuudha. Gara isaa deeffatee ka'ee karaa isaarra buufatee ka'ee gara ofiitti fudhate immoo achii ka'ee jechuudha. Ajaa'iba kun. Yaa Rabbi nullee haala kanaan nu waffaqi jenna. Nus nama kana dhabu rabbi nu taasise. Egaa jalli adda addaa ni jiraata namni. Rabbiin gara isaatti nu qabatee kennu fudhachuun isaa kuni waan ajaa'ibaati jechuudha. Carraa Muhammad Awwal kun argate yaa Rabbi nu kennu. Isin hundaafuu rabbiin haa kennu ijoollee koo. Haa ta'u malee namni kuni nama sirba ture. Mee sirba isaa xiqqoo isin dhageessisa. Mee dhaggeeffadha jechuun an dhaggeeffachuuf otoo hin taane fakkeenya rabbiin eddee inni keessaa itti nama baasu waan ajaa'ibaati jechuudha. Mee dhaggeeffadha. Eeyyen ani kana isin dhaggeeffachiisuun koo fakkeenya jechuudha. Muhammad Awwal nama akkanaa ture jechuudha. Yeroo Suudiidhaa gara Wallootti deebi'u dhalataa Wallooti inni jechuudha. Walliyyeedha. Dhalataa Wallootti dhalatee guddateedha inni jechuudha. Kanaafuu yeroo Suudiidhaa deebi'u sanadha. Yeroo dargaggummaa isaa waggaa 10 wayiif Suud Arabiyaatti guddate jechuudha. San booddee dhufee sirba kana akka barreessedha kan inni dubbatu jechuudha. Anis illee viidiyoo xiqqoo isiniif qabadhee dhufeeramee yeroo inni sirba kana sirba hammas hin dhageessin barreessu jechuudha. Gaafiif deebiin godhameefii ture jechuudha. Yeroo gaafiif deebiin godhamuuf maal jedhee haati manaa kootii maayinni kuni dhiifama maayinni kuni dabdaabbeedha moo waan akkasii dubbatee ture. Mee xiqqoo isin dhaggeeffachiisa yeroo inni sirba sana barreessu jechuudha. Dubbatee ture viidiyoo akkasii. ከዚህ በኋላ ማንም ገጣሚ አይጫወትብኝም ብዬ ወስን የዛሬ ልጆቼ እናት ባለቤቴ ማለት ነው ታኔ ቀናስን ይሄንን ደብዳቤ ለማን ነው የጻፈው አለችና ይሄን አንቦደራ ኢስን አፌራ ዋንከና ሀተው መሌ ረቢን ኢጋ ኢብደ ኬሳ ባሴቱ ገረ ጀነት ተሳትፎ አቴቹላ በገረቢን ከራሳር ሲቀበቴ ጀነጋ ዋቱ ኮንጀን ወበለይሰ ኬኛ ኤጋ ከበጀማ ፍጃለተማ መንዙማን ሳሌ አንነን ጀቹላ harramee sirba isaatiif manzumaa isaa yeroo bira qabne ilaalu samaawi fardii jechuudha. Rabbiin kana keessaa nama baafata jechuudha. Akkuma ustaaz Raayyaa jechuudha. Raayyaan akkuma kana ture akkuma kana rabbiin gara isaatti deeffate jechuudha. Namni badii kamuu yoo hojjete gara isaa deebinaan rabbiin hin isaaf jechuudha. Rabbiin isaadhaafi rabbiin ammallee isaaf dhiisu jechuudha. Haa ta'u malee ani akka mataa kootti akka dhuunfaa ho'aaditti jechuudha. Nama kana gaafan tokko hidhee sagalee isaa dhaga'u yeroon Gibxiin jiru dhaga'e jechuudha. Yeroon Gibxiin kan yeroo jiraatu dhaga'e. Kan hin dhagahe immoo maanni manzumaa isaa keessaa manzumaa baay'ee isaan dhagaye garuu manzumaa isaa keessaa kan haalaan onnee na tuqe manzumaa haala itti aanu isin dhaggeeffachiisa yoo rabbi jedhe jechuudha. Yeroon viidiyoo kana fixe
manzumaa inni waa'ee qiyaamaa fakkeenya qiyaamaa yookiin jaarraa isa dhumaa keessaa kan inni manzumaa sana nuuf qopheesse haalaan hin jaalladha. Baay'ee onnee nama tuqa waan ta'eef viidiyoo kanarratti osoo hin taane viidiyoo kanatti aanee isiniif gadhiifamu irratti manzumaa isaa guutuu isaa isiniif gadhiisa rabbiidha. Yeroon kana fixxumuree ka'e jechuudha. Haa ta'u malee Mahammad Awwal nama akkanaa ture kunoo. Har'a garuu rabbiin maal godhatee deeme? Waan nama dhibu jechuudha. Namni akka kufetti hinafu jechuudha. Rabbiin oluma kaafata waan ta'eef achii ka'ee immoo egaa dhukkuba onneetiin jechuudha. Kan inni akkana ta'e dhukkuba onnee qaba jedhu asmii jechuudha. Asmii kan qilleensatti hin fudhatan sana dhukkuba onneeti waan fakkaata wanti kun haala akkasiitiin egaa addunyaarraa boqotee jira obboleessi keenya. Rabbiin rahmata siif godhu jenna. Eeyyeen egaa har'a immoo kun musliimummaa keessa jechuudha. Dambal osoo jedhu osoo galaana ilmii keessa ciisu rabbiin gara ofii fudhate jechuudha. Osoo inni dogoggora isaarraa isaa ifa bilisa bahee jechuudha. Kanaafuu carraa kana rabbiin isiniif haa kennu ijoollee. Rabbiin isin haa badhaasu namni sagalee koo kana dhageessan jechuudha. Hunduma keenya rabbiin kana haa godhu. Galgalli namaa baduurra ganamni namaa baduu wayyaa jedhama. Galgalli namaa haala kanaan miidhaga jechuudha. Kanaafuu rabbiin akkasuma miidhagsu jenna. Viidiyoo itti aanutti immoo na eegaa sabiskiraayib godhadhaan eegaa akka yeroodhaan isin bira ga'uuf jechuudha. Manzumaa isaa guutuu kan na ajaa'ibu kan hin keessaa jaalladhuuf isiniif gadhiisa waan ta'eef wallaahi barumsa guddaallee achirraa argattu waan ta'eef akka itti aanutti isiniif qopheessa. Laayikii gochuudhaan sabiskiraayib godhachuudhaan na eegaa hundi keessanuyyuu ammasitti turtii gaarii. ቂያማ መዳረሻ ምን እያሰብክ ይሆን የዋህ ዋበሻ ሱብሓነላህ ከሪም ያ መውላ ደርሷል ቀርቧል ቀኑ በሉ አስታግፊሩላህ